tokko hin jiru lakkoomsumaatu badee malee hawaasni kan miiliyoona qabuu fi aniin dhibba amma 50,000 qabu waluma qixa wanta akka hin jiru jechuudha lakkoomsuma malee yoo lakkoomsi adda ta'e malee jechuudha. Kanaafuu osoo arra namni 2-3 na laalu ta'e jiraate viidiyoon aan poost godhu vaayiraalii hin qabne jiraate kan keen furadha garuu wanti kan keen furadhu hin jiru. Kanaafuu wallahi ibsaa akka jechuun I don't know nama anaaf waa hundaa ana caala siitu gadde dhugaa rabbi an gammachuu qaba humaan ittiin dhagaamne wallahi galatoomaa hundi keessanuu kanuman fayyadama jechuu barbaada ibsa. Shukran. laal ummata waliin haasaa turre beekaa argoree finaallee itti meera haala jiru keessatti maa ture so hizbiin illee akkati fudhattuu fedha beekaa akka itti fayyadamtu fedha dhugaa dubbachuuf nama hojii mataa kiyyaa qabu yeroo na dabbare bichaa dhufee asirraa ummata waliin taphadhee golfee irraa deema malee faayidaa akkasuma wannan faayidaa asirraa argadhu gillii kiyyatti faayidaa dhuunfaa irraa argadhu wayitu hin jiru beekaa. Nah, ada nemu kabar dah. Narasi orang si fayyada. Just ni jalaniti. Miliyan agar debite. Harda follow agar isane wajah itu ko. Hamiliyan illi injira. So nemu kanu maaf. Ana rasi orang baca sakan jaru fuman kuni sahabat tu kan ni jecah tu ramai dah. Sila tiada dia fudat relatif tolawang kana kita. Wallahi ibsa waan wanta ateetu hundaa'u nama si dhaga'uuni beekta wanta kasin diddu jechuudha jiru kiyyatti wanta hin taane yoo ta'e illee waliin mari'anneetuma dhiisii kun gaarii miti waliin jenna malee sin diddu ni beekta garuu kana dhiifama hin fudhadhu wallahi laazim maaliif jenna bakka humaa rakkoon qabu ani kunillee deebii akka gubbutuun barbaadu atummaan kana qabadhuti deemi ati abbaa mana kiyyaa so ati miilaan takkaaf tuqaa lama qabaachuun na gammachiisa. Ana bira akka dhufuun barbaadu dhugaa rabbii awaan dubbadhu wallaalee kanumaan fayyadamaa dhiisi. Ana amma fooloolee naa tolchaa gubatii akkaawuntii keejee wanti poost godhe ilaa ammaatu hin jiru. So namninis maqaa kiyyaan rakkoon nama maqaa kiyyaa banatee hedduutu namnillee na dhabaa jira waan ta'eef rakkoon hin jiru bakka ibsa. It's okay. Cita. Ani ada makkana jetti kun obeedani. Keessaa illee karadheetu makaan didde. Gubatullee yaa rakkoon hin jiru beeda. Waan nan jaalala namaa qabaachuudha. Haga saba keetiif faayidaa qabaattee waan gaarii haga hojjettetti. Mada keetiif sagalee taatee bakka sirraan fokkonne bakka sirraa fokkotu yoo hin dhaabatin waan nan fooloo miti. Dhugaa dubbachuudhaaf fooloo miti nama qabaachuudha. Jaalala kana qabu kana ammoo qallaalitti ilaaluu miti. Namni yooti waan gaariin hojjetin nama gaariin ta'e lafumaa ka'ee sin jaalatu. Waanumatti waan gaarii hojjettuuf waanumatti waan namni sirraa fudhatu tokko dalagduuf bakka qaampiin dhaabbanneef miskiina bira dhaabattu nama hedduu bira dhaabataa turte. Namoonni sunis namoota silaa hardhaa meetu jedhanii dubbisanii namootaas bahee Agasi bau dan no heddu tu jira. Garuu immoo namaaf gaarii ma yaadati. Sikaalee gorsa kiyyaa namaaf gaarii ma yaadi garuu nama irraa gaarii hin eegine gaarii dalaydee immoo rabbii irraa waan gaarii rabbiif jecha godhi deebi'ee immoo rabbi warraa eeggatta. Santu caalaa irra guddooni tana maara rabbiitu caala. Rabbi jecha miskiina gara gaarii
nama hedduu barbaada dhugaa dubbachuuf silaa follow miliyoona sun jiraate tiktaakiin sun jiraate guyyaarraa nama hedduu bira dhufa yoo hinaafama ta'ee soofaa kijima jedhan hin beeku nuun garuu warri ijaan arginu waa hedduu arganaa namoota si bira dhufee gargaaraa turtee nama dhukkubsatee nama hedduu haga nama tokko akka ilmaatti fudhattee bakka wayiitiin gahutti akka namni sun jabaatee deemutti godhuu takka ta'e jechuufi galee so namni keenya ammoo gaarii atiin ilmi namaa jechuun gaarii atiin kuma dalee dhiisee badii ati takkaan hojjetteen si sana ka qopheeffannu wanni waliif dhaamnu dubbiin fagalaan arganne ergamaa jaala dirqama nurra jira yaa erga diddeemumaan jennu kaasilaa warra waan biraan jennu warra kanatti gammadus warra baga jedhus waan biraa sun taane siyoo dassi jedhe namni tokko kana siyoo si gammachiise baga dassi jedhe siin jedhaan illee kun biraa yoo keessi kan kee dassi jedhee mirqaana qabaatu ta'e namni sun ante mukaan dassaale wandimee Waan hubachuu qabdu tokko yoo jiraate addunyaa kanarratti taafteetu guddoodha. Takutteefis alhamdulillah taafteefis alhamdulillah jedhama. Namni jiruu keessatti namni rakkatee kufee ka'uun bikka itti kufanitti hafuudhaatu baddu malee bikka irraa kufanii ka'uun jabummaadha. Kun immoo tiktookii miila takkaaf tuqaa takka jechuun tuqaa lama jechuun namni anaaf waan guddaadha silaa hojiilee guddaa waa hedduu gana yeroo duraatiif beeksisa hedduu kan itti hojjedhu qabaachuun ture ግን kanaallee numan hojjedha jechuudha kanuma achirra nalaaluti asirrattis na laala akkuma teettetti ani arras borus hawaan kana godheefillee an gaarii yaada hamtuu yaadu wallaahi laazim namni nama gaarii yaadee bikka guddaa gaa waan ta'eef ani bikka irraa kee fi bikka itti deemu nama beekudha waan ta'eefu huma rakkoon hin jiru warri gootaniifis galatoomaa warra naaf gootaniifis galatoomaan isiniin jaan rakkoo hin qabu. Nama galchi nama seenuu barbaadu jira na fakkaate. Okay. Namni seenuu barbaadu hin jira. زميلي ستريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ibsisha akkam jirtan? Jirra wallahi nagaya. Nagaami akkamati? Fayya wallahi galata rabbi alhamdulillah. Maakiilee nagumaami? Naguma wallahi. Amshir maakii akkam nagaa? Nagaa galata rabbi alhamdulillah. Jirta alhamdulillah. Amshir ishee? Wallahi mati waani qallaali. Yawa namni lubbuun namaallee hin baha. An dhugaa dubbachuu fi dheengadda galgala ijoolleetu dawwalee natti hime. Wallahi hirrifadhe. Waan kiyya guyyaa kiyya waa wanti illee ta'e akkas hirrifanne. Wallahi amshir. Keeriif waa wayii duuba keeritu jira jedhanii. Rabbiin kana taru bakka siif haa buusu. Ammallee wallahi osoo hin beekna hin argina miidiyaa kana irratti osoo namni miiliyoona warri amma miiliyoona qoxxarsiisaa kun osoo lafa ta'ee miiliyoona akka qoxxarsiisuuti. Tiktookii isii yoo xiqqaate ka'an beeku torban ta'a. Ka gubata. Torbisu osoo walitti qabanii warra amma miiliyoona tokko miiliyoona lama sadii ka'ee aru miti naamala miiliyoona 10 keessa jiru.
akka qixxee warra faranjootaa jechuudha. Warra miileen garuu rabbiin goone waan rabbiin goone tokko ammoo homaa wanti warra jedhaniif illee hin jiru. Amshiir wallaahi hundaanuu si cinaa jirra. Rabbiin akkana taru bakka siifaa buusuu jedha isinitti illee dheeressee warri kun naa dubbatuu booda ammoo yoo isin dubbisatuu jira. Kanneen dubbisi an irmate haa xiqqoo. Salaam alaikum ibsaa. Waalaikum assalam bro. Naa yaa dhugumaa wanni badee waan guddaa badee ammoo waan garamuu fuulduratti hafetturra caalaa gartee yoo isin jabaattee irratti hojjattee waan guddaa fuulduratti uumuu dandeettan isin lamaanuu nama baratee nama saayikoodhaan fagaatee nama obsa guddaa qabu isilleen akkasii nama obsa guddaa sabrii guddaa qabdi maakin soo gara fuulduratti gartee jijjiirama guddaa fiddi inshaallah soo ka dabree jira waan taree dagadhaatii bakka akkuma qoshaashatti ummata asirraallee haasa'u gartee waan isaan jedhanillee dhageeffatinaa isin waan isaanirra caaltanii argamtaniif isinitti hinaafan ibsaalleen akka dhiira gartee Itoophiyaa keessaa namni bareedu namni agasaa bareedumaan bareedu hin jiru sii galee dhiirri hedduun isatti hinaafa maakittillee akkasuma bareedumaa qabdii dhaabbata qabdii sii galee waa hedduu qabdii soo amalallee qabdii akkasumatti shamarri hedduun itti hinaafti sii galee soo nama hedduutu hirriba isin hin qabne akkuma kasi jaalatu jiru kasi jibbu jira soo kun gartee jiru addunyaati soo isiin ammoo si qabdi ati ammoo akkasi jajjabeessuun jirta tiktok kiyya fudhadhuu sii kennaa homaa rakkoo hin qabu jettee ni turte soo isiin ammoo hin didde soo waan guddaa gooteef ati hin gaba keeti wallaahi ibsa si galatoonfatuu fedha jajjabina guddaa kenniteef isiidhaaf. Thank you galatooma. Galatooma birootillee. Akkam jirtan nagaa fayyaa qabdu nagumaaniti. Akkasii ibsa ani waa tokko jechuu barbaadu. Qonna beektii hanqaquun hin taasifamu. Yeroo dhaga'u garaa na gubatee even har'a qof tiktokiin irraan gubanni maakii waggaa irraa waggaatti tiktokiin si gubachaa deema. Even sila saati kana miiliyoon 4 ol qabaachuu turte. So TikTok gubat malee isiin hin gubanne kanaafuu jabaadhu maakitiyaa. Ati dubartii cimtuudha. Dubartii kaayoo qabdu gaafa fatanaan itti baay'atu kulkan kee milkiitu jira. Nama deemu fatanaan itti baay'ata. Okay? Kanum jechuudha. Barbaade jabaadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Ani waan biraallee dubbachuun dhufne akkuma carraan argadhe garuu takka yeroo jalqabaaf mana maakillee hin seenne mana keellee harma seene garuu waggaa 4 isin hordofaa jira. Akka nama tokkotti hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja maakii gochi isirratti hojjetamu yeroo hedduu na aarsa waan isii hordofuuf jecha yeroo hedduu wallahi tiktaakii madaamii kiyyaa hunda fuudheen fooloo godhaa jechuudha. Osoo fooloon arraan tana maakii jala gubate kun namni tokko bakka deebisatee osoo bakka deebisee natti tolu wallahi hin booye hunda namatti dhaga'ama kasaan akkasii maakii teenya abshirii sinjaa tiktaakiin yeroo jalqabaatiif si jalaa hin gubanne jabaadhu ati jabduudha dhugaa hedduu jabduudha fakkeenya sirraa fudhanne nuti akkasii kanuma jiru barbaada ibsaa atileen abbaa manaa gaariidha maakiidhaaf hedduu nama jabeessu turteedha ammallee nama bira jirtudha maakiin argasii qabdu waan takka hin taatu akkuma dubbattee turte akkasii haganuma dubbachuu barbaade galatoma jabaadhaa isin hundi dhugaa waan nama dura jirtaniif namni isinitti hinaafa. Galatoma. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جفت فاميلي قالي جرب والله الحمد لله نجاه. أما سجرات أورا بولا ولو ما ميكانيان كيسن يسن دوا مال يسن أفوت رفتي يسن توت okay don't worry anything كيشيو قبته
isheen hungubanna akkuma mucattiin jette followers gonna come back daqiiqa saa tokko keessatti argatu dandeetti dhufee teessiin udaan post gootee Oromoon galaana akkuma isin galaana taate Oromoodhaaf dirmatu Oromoon sin dirmataaf ummanni kun waan follow kana kafalu miti gadumatu qeestuma pointii jabaadhaa harka ol qabadhaa keessan duratti yoomuyyuu miqanyaa fi sharranyaa keessan rabbi isinirraa hedhu. Thank you, bro. You know it, Tamar. Kayono. Obse. Yookiin FZ. Guys, dubbadhaa warri kunillee. እና akkasii ibsa wallahi jabaadha gara fuulduraa deema itti ilaal agana caalaa ndoom cammaruu qabda waan maratti sii galee maakilleen ndoom bakka morkattee jirame kana caala jijjiirama guddaa fiduu qabdanii gama yuutuubaan illee sirriitti dalagaa gama tiiktookiin illee sirriitti dalagaa gara feesbuukaanu guddadhaa waliin namni ammoo guddatuu keessaniin fedhu kan feenillee akkasuma jira ka fedhullee akkasuma jira sii galee akkuma kasi jaalatu jiru kasi jubbullee waan jiruuf hedduminaan so sanii bakkan kaninaati nama si jaalatu waliin ifirraa biizii ta'e bakka nama si jaalatu waliin ifirraa kaanii bakkan kaniniif bakka akka nama dhaga'initti bira tari deebisaallee hin deebisiniif nama si arrabsu ati deebisnaaniin bar namni sun aangoo argataa bar yoo ati nama si deebisaa deebiste namni sun guddate sababa keetii si guddisuun jira innaa akkasumatti diina horachuu jirta yoo ati nama tokko kasii arrabse deebisteef kunillee borga nama si arrabsaa feemasa ta'a. Kunillee borga nama si arrabsaa feemasa ta'a jechuudha. So kana nama miliyoona tokko guutuu ifirraa deebisuu hin dandeettu si galee arrabaan ittuma dhiistaati. Akka fedhan haa ta'ani ittuma dhiistaati. So akkanatti waliin guddadhaa gama fuulduratti illee inshaallah waan guguddaa waliin dalagattanii waliin fiddan abdii qabnaa rabbii wal bira isin haa fidu rabbiin jaalala keessan akkanumatti isin haa cimsu. So jabaadhaa isiniin jedha kanuma galatooma ulfaadhaa. Saaduu galatooma bro. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummata ndakheessan waan ku salaame nagaa qabdanii fayyadaa dhugaa wanni maayikii irratti ta'aa jiru kun yeroo baay'ee takkarra lamarra sadii irratti deddeebi'ee jira. Inshallah rabbi onnee si haa jajjabeessu wallahi baay'ee nu dhagaamee jira wanni maayikii irra raawwachaa jiran kun ilma namaa hanga mataa jabaatu ni ajaa'ibne dhugaa rabbii ta maayikii irra deddeebi'aa jirtu sun inshallah maayikii teenya qaalee rabbiin jajjabina si haa kennu. Inshallah rabbi matti maddu ta ilma namaa tan ilmi namaa si dhiisu didee jira dhugaa rabbii si deddeebi'anii jiranii. Inna takkasitti rabbi si haa jajjabeessu armallaa asirraa dhalaata sagalee si qabdu sagaleen deebisiniif gabbaatii jechuudha. Inna akkanuma siin jennaa rabbi si haa jajjabeessu jajjabaadhu ishee. Thank you, man. Galatoomii Fizi. Kingo. Ibsishaa akkami?